Ani kanan jedhu isheenoo xiqqoodha garaanoo guddaadha. Maali miyaa sabaa furmaanni kun dhugaa rabbii ana akka kootti baay'ee tokkoon gadde lammaffammoo mucaan kun jaallattees faanaa ciistuu giddaajis faanaa ciistuu innumti akkas godhu suni sammuun isaa akkam yaada mucaan kun boroftan gaafa dhaqxee kanarra geesse akkam taati yeroo malee cabdii maafa yeroo malee cabsaa ji'ee sammuu yaadumaa dhabame namichi dhugaa rabbii an baay'ee tokkoon gadde maaliifi walii isaa beekee osoon taane ani dubartiin garaatti ji'a 9 baattee gaafa da'uudhaaf ciniinfattu ishee garaatti baatte sana caalaa anatu irra maasana ani hin danda'u atta re'een nama miti gaafa re'een altuyyuu annammaa sana dhugaa rabbiiti garaan kiyya hin danda'u ilmi namaa kun garaa jabina akkamiiti qabaame sammuu akkamiin yaada akkamii qaba dubartiidhaaf dubartiirraa dhalatee obbola dubartiin dhabuu namni kun yoo dhabee abbaa haati haadha isaatii dubartii haati isaa dubartii haati abbaa isaatii dubartii akkoon akkoo isaatii illee dubartiidha maal yaadeetume amma mucaan kun umuriin ishee waggaa 11 dhaadha mee garaashii ilaalaa dhugaa rabbii amma kun dandeesse jettee ma'iittan tedeessi yaa rabbii bara akkamii keessa jirra wallaahi bakka shitti surur na jee bakka shitti irreeffadhe bakka shitti illee waan hin jedhuun dhabe sanuu garaashi qabattee agarsiifatti miskiina wallaahi maan beektu yoo namumti garaatti baataaf garaatti baatteetti malee fedhashis ta'e dirqamas ta'e isheef hin galle ittiin fakkaanne ani baay'ee sodaadheera dhugaa rabbii ufii kiyya ganaa heerumee garaatti baachuumtu warruma garaatti baatanii akkana wixxifatanii du'a qarqaraa deebi'anii gaafa daa'ima isaanii harkatti baatanii baay'ee nagarrama dhugaa rabbii ani taasifaan kudhadha garuu isaan ganaa abdii horatanii lammaffaa sadaffayyuu dabalatu mee amma kun xiqqishuu waggaa 11 jechuun dhugaa rabbii xiqqishuu mee maal dandeesse deesse gaamma kun maal jedhu maatiin isheetii namni sunoo maal jedhee jira maal yaadaa fi jira funduratti gargaaruuf yaada qabamuu fuudhuuf yaada qabamuu yoo nagalagalee isheen beeku jeeram sila oromoon sammuun qabdu dhugaa rabbii hunda miti garuu maaliif beeynu kan wal cabsinu utuu beeynu kan wal gaddisiisnu utuu beeynu kan wal boochisnu maaliif ta'e maal nu fayyada tokko cabee tokko okkolee tokko fayyaa deemee tokko kolfee tokko boo'ee tokko beelee tokko gaafa quufu boroftaan maaltu na mudataa ani eessan gahaa eessattan deemaa maaliif hin deemaa gufuun dura koo jiru na dhahamu nan dhahu gaarii namaa yaadee gaarii argadhamu hamaa namarratti yaadee gaarii argadha jedhanii adda baasuudha malee mucaa xinnoo homaan beeyne kana dhugaa rabbiin garaana nyaatti garuu bayyesus rabbiin akka godhu godhee nagaan ishee hiiku ciniinsuu ishee daqiiqaa 5 irra hin tursiiniin jedha dhugaa rabbiin kanumaan rabbiin kadhaafi maaliif jennaani deenyee beekuu baannullee isa daheerratti hummaa agarru baay'ee ulfaataadha garuu wanti marrimmoo kan rabbi jedhe ta'a ilmi namaa waan hin taane murteessus waan hin taane yaadus rabbi yaadeera taanaan rabbi murteesseera taanaan qadaan kan rabbi bichaadha kennaa rabbi namaa kenne ilmi namaa deebiseen fudhatu kan rabbi namaan kenneen immoo ilmi namaa kennuu hin danda'u maaliif hojii rabbiitti hin beekan hojii namaatti beeku malee jechuudha nagaan mundagan nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtu fayyaa keessanii ani nagaa kooti rabbitti haa tolu sinis nagaa akka qabdan abdiin qaba YouTube ko subscribe like share na gochuun dagatina sinin jedha dhugaa rabbi namni video kana laalu jecha akka amantaa isaatti du'aa yaa godhuu fi mucittii kana isheen beeku garuu gaafa seenaa shi dhaga'u baay'ee dhugaa rabbi mimmaan qoqochuun dadhabe maaliif bineensi caakkayyuu gaafa dhaltuu akka miixattu nama argee beeka nama dhiisaatii jechuudha
miixoochuun ulfaata garaatti baatanii ulfaata bakka sanas ta'e kana warruma umuriin isaanii gahee dahuttu kun immoo xiqqishuu homaa hin beektu garaa ishiitirra guddaadha hojjaa ishiirra garuu hin beeku hojii rabbii immoo hin beekan rabbiin isin koomatan rabbiin akka ilma namaan koomatamu rabbiin akka godhu godhee nagaan ishee hiiku baay'ee ulfaata waggaa 11 jechuun meetti yaada hagam akka ulfaatu waggaa 11 miti waggaa 17tti da'uun ulfaataadha silas wanti godhan hin jirtu oromoon boolla walii qotuu malee karaa walii saaqanii jireenyatti wal geessuun hin jiru wal sakaaluu malee walirraa hiikuun hin jiru walirratti yaaduu walirratti ka'uu walirratti gungumuu walirratti kolfuu malee waliif yaaduu wal gargaaruu harka wal qabuun ahiizoo waliin jechuun hin jiru egaa bara faallaa keessa jiran waan godhanu sun qabnu kina rabbi immoo dandaaga akka godhu godhee nagaan ishee hiiku baay'ee na jannaqe baay'ee natti ulfaates ammoo gaa rabbi ishee cinaa dhaabbatu jedha gama kootiini du'aa godhaa fi dhugaa rabbii baay'ee garaa na nyaatti ulfaata akkasitti